Maala siin jechuu barbaade fakkeenya fankudhaan kunuunsa amma dubbii ijaa fi joobichaan barbaada malee baay'ina sirriidha haasa'uun keessan gaariidha garuu na fayyada yeroo qabaachuu dhiisuu dandeenya. Ijaa fi fakkeenyaaf sagaleen foon uffate kuni akkamittiin ilaaltu fakkeenyaaf sagaleen kuni foon uffatee nu gidduu buufateedha. Foon kan uffate kun eenyudha? Alamuu. Hooyyee. Ishee siifan fixa. Jechi sagalee ja'uufi. Mee obsikaa. Bareedaa dubbate. Jechi sagalee ja'u kuni sagalee jechuun maal jechuu? Sagalee jechuun yookiin dubbannaadha akka nuti beeknutti akka amma nuti dubbannu kana. Ani addaan sii baasa waan kana bareechee. Mee keetii waa daddawaa oofisi. Laal amma. Hayyee nama rabbi barachuun barbaada ina barsiisa. Ishee haadhoko. Laal. Wanni kun maali? Maal dhageesse laa? Maal dhageesse barsiisa Alamuu? Sagaleen dhagaa. Sagalee kamaalii dhageesse? Sagalee qorqorroo yookiin biraata. Thank you. Hallelujah. Hafuura qabda. Ante manfas quddus aለ ante ni qabda. Qorqorroon daddawu jira. Aw. Qorqorroon daddawe. Tole. Ammas waan biraas dhageessisa. Alamuu. Sagalee keechan. Kamaal jawu. Alamuu isa jedhu. Jecha moo jecha miti? Jecha yookiin sagalee waamicha. Sagalee jecha ol kaatee sagalooytee jechaan dubbatamtee waa jettee wanni sun hiikaa qabu ta adda baatu miti. Ayyee. Thank you. Ta duraa qawqawiin san immoo hiikaa qabdi. Hin qabu. Adda baatee jecha dubbatamte qabdi. Hin qabdu. Yaaminsa takka ajaja ni qabdi. Hin qabdu. Kani boodarraa kun immoo Alamuu jechi jee kun hiikaa qaba moo hin qabu? Qaba waamicha waan ta'eef. Waamicha ooy na jalaa jechuu dandeessa. Tole Ustaazi biroo barakadhaa baasaanaaf. Amaaranya 1 John baasi. Tokko. Yohaannis tokko. Eeyyeen. Yes. Ayyee. Hallelujah. Habiibin dhugaa irsiin jedha dhugaa rabbii macaafa hafuura qulqulluudhaan guutamteer taati. Amen. Dhugaadha hin sobu ani hin qaladu. Hallelujah. Waaqni jiraataa bara baraa si haa eebbisu. Ameen. Sillee si haa eebbisu ameen. Amen. El Shaddai isaatu si eebbisa. Maashaallah. Hallelujah. Tokko Amaaranya በአማርኛ እንደዛ ይላል። መጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃሉም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃሉ ራሱ እርሱም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። መጀመሪያ ማን ነበረ? ቃል ነበረ። ሃሌሉያ የታባቱ ቃል ነበረ። ቃል ምንድን ነው? በኦሮምኛ ቋንቋን ቃል ሰገሌ ቱሬ አይደለውም። ቃል ጀቹን ጀቸው ግን ቃል ጀቹን በቃ ጀቹ መጀመሪያ ድምጽ ነበረ አላልኩማ? ያው ሰገሊቻ ቱሬ ራምቲሬ አው አይደለውም። መጀመሪያ ቃል ነበረ ማለት በኦሮምኛ መጀመሪያ ሰገሌ ነበረ አላልኩም። መጀመሪያ ድምጽ ነበረ ከሆነ በአማርኛ በኦሮምኛው መጀመሪያ ሰገሌ ነበረ ነው ያለ። መጀመሪያ እቲ ጫብሲና አፋን አማራለን በሆነራላሊ ዋደከሽ መንበያ sorry an wanta lal sila hamile qabuuf jecha sila wanta jenne mali abdi muradu silo sanumate fin amaranya dubbadda male hin sodaadu lal ittin cabsa male afaranyaan beeku narra lalin tole rakkoon hin qabu maali waan hin beekne afurichuu si barsiisa
Hallelujah. Isumatu hangana Agana wanta na Ayyee agana galatoom. afurichatu laafise. yaa hafuuratu naa ibsaa jira. So ani Ayyee. akkasitti መጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል። መጀመሪያ Ayyee. ድምፅ ነበረ አይልም አይደለ? እሺ ድምፅ galatoomii nama በኦሮመኛ rabbii fakkeenyaaf amma kana mee wal dhaggeeffannuun qaal let qabna. me finish. Okay, after መጀመሪያ ድምፅ ነበረ osoo jee jalqaba sagalee ture jedhama afaan oromootiin. መጀመሪያ ቃል ነበረ jechuun afaan oromootiin jalqaba jechatu ture. Akkas jaa jecha, right? Sagalichi jalqaba turedha. አይደለም በአማርኛዳን ቃል ጀቹን አማርኛ ማል ጀቹ ቃል እሱን እንኳን ተው በቃ ስለ አማርኛ እኛ ገባንም፣ ግን እኛ የምናወራው አይደለም ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ሌላ ኪታበ ቁልቁሉ ነው፣ አንድ ነው፣ የክርስቲያን ነው። ሁለቱም amma sagalicha irratti waliin lollu rakkoon qabu, ግን sagaleen kun eenyu jettanii amantuudhaaf wayini yesuusii wayini yesuusii miti kan jettu bichaan barbaadan. እሺ መጀመሪያ ጀቻቱ ቱሬ ጀቻ ረቢን ጀቺ ሁን ነመ ፎኒ ተኤ ኑይዱ ቡፈቴ ጀቺ ጃሙ ጀቺ ሁን ከኤኙት wayini yesuusii moo nama biraati foonaan uffate kun eenyudha bakka kana bichaan barbaadan. ሆልደና ቢቢኺ ጀቺ ሁን ጀቺ ኤኙ ዱበቴ amma caafi qulqulluun dubbatu kanas hin gaafachaa jiraam nama rabbiyaa nama dubbista. ኤበር ሰኑማን ጀዳ ጀቺ ሁኒ ጀቺ ኤኙ ዱበቴቱ ነመ ፎኒ ተኤ jecha waaqni dubbateedha ka fakkeenya amma sagalee Hallelujah. Mee firishkaan amma walii galaa deemuu jira la sirriitti hafuurri walii ibsaa deemu hafuurri kiyyaaf kee waliif galaa deemuu jira jecha waaqayyo dubbateetu nama foonii ta'e akkasumami jecha waaqayyoon dubbate kan ta'e ija'u moo kan ta'in ja'u sani. Ela ammas jechuun amma qabxii lama sadiin qaba waan ta'eef nu harkaa dheerata tokkoffaan kechaa bahuu dhafani. Waan amma fakkeenyaaf ammas hin gaafadheera sagalicha akka waaqa ta'e hin beekna hundumti keenyaan namoonni jira jiran kun guutummaa isaanii hin beeku. Hin beeku sagalee foon uffatee sagalee waaqa jedhee hin amanu sagaleen sagalee waaqaati jedhee amanu. Sagalee waaqaati hin sagaleen foon uffatee nu gudduu buufatee kan jedhamu suni foon kan uffate suni eenyudhaan jedhee amma bakka wayini yesuusii miti nama biraa kana bakka kanuma jechi. Okay, siif adda baasa. Dubbiin ture dubbiin nama foonii taate jechi nama foonii ta'e jiru sun jechi jecha rabbiiti. Jecha rabbii kan ta'e jiru santu nama foonii ta'e. Jecha rabbiin ta'e jennaani wanni sun maal Iyesuus ta'e jecha jiru santu Iyesuus ta'e. Kanaafuu foon sun Iyesuusidha ka. Foon lafee dhiiga hafuurri wal keessa jiru inni wal keessa deddeemu. Kan dubbatee kan dhalate sun Iyesuus Kiristoos. Rabbiin bakka jira. Galatoomii sadaan galatooma ani iddoo biraatitti illee ani ibsii waliin falmaa turre hin beektu yoo ta'e. Hallelujah nan beeka. Na beekta miti waldaa Imoo keessatti illee waliin falmaa turre. Bareechee si beekaa dhoko bareechee hallelujah. Anumti illee sin beekaa waaqayyo guddaadha kan jedhu waliin falmaa kan turredha. Kanaaf egaa wanti nani jechuu barbaade ammallee wanti nani ammallee irra deebi'ee sin gaafachuu barbaade aboo waan hunduma irratti naaf kennameera waaqa irrattis lafa irrattis aboon naaf kennameera jedha Yesuus. Isa kana hoo akkamitti ilaalta? Maal jettanii irra deebi'aa nama waaqayyo? Waaqa irrattis lafa irrattis aboon naaf kennameera jedha. Hallelujah. Mee isa kana aboo qabamoo hin qabu jettaniiti tilmaamtu. Amen. Nabiyyiin tokkollee nu aboo kan qabne hin jiru. Aboo jechuun hooggansa hoogganuu. Waaqarrattis jedhama. Waaqarrattis. Nam fita rakkoon qabu na gaafattee ani ni deebisa. Hanga waaqayyo na ibsee deebisa. Akkas jedha Yesuusitti siqee isaan wangeela Maatiyos boqonnaa 28 achirratti argata. Lakkoofsa 17 fi 18 akkana ittiin yoon gunguruu baadha. Akkasitti gara isaaniitti siqee aboon gooftummaan lafarrattis waaqarrattis naaf kennameera. Eegaa dhaqaatii maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluuttis isaan cubuudhaan saba hunduma barattoota koo godhaa kan jedhudha himni sun. Galatoom. Hallelujah. Amen. So bakka sanitti waan takkatu jira.
Aaboon naaf kannamte. Ayyee. Aaboon kannamtee fi maal hoogganummaan kannamtee fi jirti. Eenyu kanneef rabbii Ayyee. tokkichaatu hoogganummaa Israa'eel akka hoogganu. Hooggana jechuun barsiisa gara rabbii tokkichaa gorsee as deebisuu, loleeni sirreessuu, mari'atee mari'achiisuu, sigalee waan kana gara nama gartee cubburraa hara tawhiidaatti nama asiyaamu isaan kana hoogganuu dubbii isaan barbaadan hiika hibboo hiika hin qabne takka hoo abjuu isaanii tan dhugoomsuudhaaf isaanirraa fuudhee rabbitti geessee rabbiin immoo waan addaan baaseef fuudhee ummatatti geessu waan isaan hin arkin waan isaan hin dalagin akka dalaganii fi inninis dalagee garsiisu kana rabbii tokkicha biraa fudhate. Alhamdulillah. Suni hooggansa hara kanan deemina hotta hara kanas deema. Waan kanan godina hotta waan kana goda. Wanni kun nun baasu isinillee baasu nallee baasu gara abbaa kiyyaa fi abbaa keessanitti gara rabbii kiyyaa fi gara rabbii keessanitti haa deebinu waan jedhu inni barsiisaa leenjisaa tajaajilaa wangeela mootummaa waaqayyooti. Tore jechuudha. Aaboon irra isaaf kannamte wangeela takkaa gooftummaan wangeela Yohaanis boqonnaa 5:27 irratti inni ilma namaa isa kabajaa qabu nabiyyii rabbii waan ta'eef gooftummaan firdii akka inni faraduuf abbaan isaa takkaa rabbiin uumaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneef jira. Gooftummaa tana hunda tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 hanga 28tti gooftummaa tana hunda waaqayyoon osoo qiyaamaan hin geenye irraa fudhata. Gaafa irraa fudhate waaqayyo gooftummaa tana aaboo tana humna hunduma mootummicha deebisee rabbitti gaafa kanne inni fuudhee miila rabbii tokkichaa takkaawoo miila waaqayyoo tokkichaa jala gala. Waaqayyoon akkasii Muusees Yesuusis Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam nabiyyoota hunduma miila isaa jala gaf godhe akkasitti irra taa'e. Liman ilmulkul yawma lillahi alwaahid alqahhaar jee dubbata. Akkasi hunno. Galatomi nama rabbii. Hulatanya gaafii sadaffaatti dabarraa. Ishi yaadoko. Gaafii sadaffaatti yoo dabarre wangeela Yohaanis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti dhaqxanii gaafa dubbistan. Anaa fi abbaan tokko. Maqaan 10 tokko. 11 meenaa dubbisaa. Hanga afuriitti naa dubbisaame tokko hanga afurii. Wangeela Yohaanis wangeel boqonnaa 10 lakkoofsi sun immoo lakkoofsa takka irratti. Takka hanga afurii dubbisaa. Boqonnaa lakkoofsa takkaa fi hanga afurii. Hanga afurii. Eeshi nama waaqayyo akkana jedha. Maqaa isaatiin nan dubbisa. Dhugumaan isinitti hima namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha. Saamtuudhas namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaaf kellaa eegduun in bana. Laal. Hoolonni sagalee isaa in beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gad isaan in baasa. Lakkoofsa 4. Hoolota isaa hunduma erga gadi yaasee fuula isaanii dura in adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa in bu'u. Hallelujah. Galatomi waaqayyo ammayyuu ifa addaa isiniif haa laatu nama rabbii. Shalom. Ayyee mee sagaleen kun simbiratti akkamitti ilaalamu? Hoolonni eenyudha? Abbaan hoolota kanaa eenyudha? Mee akkamittiin ilaaltu simbiratti nama rabbii nama afurri qulqulluun irra jiru yookiin immoo nama rabbiin gargaareedha dhugaa nama dhugaa dubbatudha. Mee otuma gar tokkotti micciirin ani amma jecha kechanirraa waan fudhadhuun qaba waan ani fudhanne qaba. Kanaaf mee akkamittiin ilaaltu Abiibin? Amen. Akkana jedheen sii dubbadda maqaa isaatiin sii dubbisa. Maquma isaatiin dubbadda. Hoolonni ilmaan Israa'eelotaati. Akka Israa'eel bichaadha kan jedhu jiru. Israa'eel bichaadha kan jedhu jiru kaachirraa nama rabbii lakki dubbata. Anatu sii fida wajjiniin dhiphatin anatu sii fida ati gaafattee achumarratti malee xiksi gara biraa miti. Rakkoon qabu.
Ani caafata qullaa keessaa yoon bahee quraana seene narratti qabuu dandeessa. Yoon macaaf qudduus keessaa bahee sagalee waaqayyoo waaqa jiraata jettee ati amantu keessaa bahee hadiisa seene ati immoo narratti qabuu dandeessa. Sila baayoloojiidhaan miti. Ani siime hafuuraan namaa ifa. Caafanni qullaan caafata qullaa sagalee waaqayyoo akka hiiku in amantaa. Nana manaan sagalee qulqulluu hafuura qulqulluu sagalee waaqayyoo fiika akka laatu ba'eessa gootee in amanta yoo taate kanaaf hafuuronni hamaanuyyuu in amanu. Ameen. Tole. Kanaaf siifan eeka. Maqaa isaatiin akkana jedha. Sagaleen Yesus dhugumaan itti dubbate. Hoolonni Israa'eloota, ilmaan Israa'eloota, tikseen hoolota sanii takka hoo abbaan hoolota san karaa hamaatti tiksee karaa gaariitti as deebisu inni barsiisa gaarii fi barsiisa qaceelaa barsiisee tiksuun hamtuurraa tiksuu cubbuurraa tiksuu shirkiirraa tiksuu waaqa lama akka hin waaqessine isaan tiksee gara waaqa tokkotti as deebisuutti kan isaan ajaju tiksinchi suni Iyesus Kiristoos. Hiikaan waan kana sagalee waaqayyoo ba'eessa gootee akka wal hiiku waan amantuuf ani siifidha. Maatiyos Waangeel boqonnaa 15:24 akkas jedha sagalee waaqayyoo. Ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jaa. Ani tiksee gaariidha. Hoolonni koo sagalee koo hin beeku. Anillee sagalee hoolota koo hin beeka. Amen. Ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne. Ka ergame Yesus Kiristoos. Hoolonni ilmaan Israa'el, children of Israel. Wanni inni tiksee ta'eef maali? Karaa irraa goranii mana Israa'elii waan badaniif akka karaa irraa hin gorre karaa dhugaa, karaa tokkichummaa, karaa tawhiidaa irratti qabee isaan harkisee walitti isaan qabee isaan tiksa. Karaa sunirraa akka hin baane isaan tiksa. Hoolota gaafa tiksitu akka karaa irraa addaan faffaca'anii bakka argitetti yeeyyiin, waraabessi, leenci, qeerransi karaa maletti argatan bosona, dukkana, cillimaaf qarree keessatti qabanii akka hin nyaanneef hoolota walitti qabdee karaa irraa tiksitee nyaachiftee obaaftee karaa mana isaa galchita. Kiristoos Yesuus Israa'eloota keessaan shirkiidhaan hin laaqamne akka cubbuun ajjeechaan haadha abbatti mataa jabaachuudhaan sobaan dhugaa namarra ba'uudhaan mana namaa fi niitii namaa akka hin saamne shirkii waaqa tolfamaa akka waaqessine karaa tokkichummaa karaa tawhiidaa irratti tiisuudhaan fuudhee galma jannata jedhamu saniin ga'uudhaaf inni tiksee ta'ee ergame. Children of Israel qofaaf jee dubbata. Amen. Xumurattaniirtu. Hallelujah. Sirritti. Galatoomaa. Amen. Fakkeenyaaf amma kuni nama itti amanee fi miti warra Israa'el bichaadha fi jettan mitiire. Macaana miti kan jedhe. Phaawulosii miti kan jedhe. Phexrosii fi Isxifaanosii miti kan jedhe. Siis osoo hin taane barsiisota hoogganoo daaqoonii osoo hin taane Kiristoos Yesuustu afaan isaatiin ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaa qofa malee hin ergamne jedhe. Galatooma nama rabbii. Fakkeenyaaf amma wanti ni fudhadhe namoonni baay'een maqaa Yesuusin jedhanii seexana baasu, maqaa Yesuusin jedhanii cabaa fayyisu, maqaa Yesuusin jedhanii duudaa banu. Mee isa kana hoo akkamitti ilaaltu? Hallelujah. Maqaa Yesuusin jedhanii duudaa banu, maqaa Yesuusin jedhanii cabaaf ol aanu, maqaa maal jedhanii waan san godhu jedhu. Obboleessa koo har'a warri Hinduizim, Budaizim, Judaizim hin beekte jedhee namana. Ati nama barsiisaa tokkodha. Barsiisaa barnoota isaarratti xiyyeeffachuu, barsiisuu fi qo'achuuf qorachuu, hubachuu, xiinxaluu yoo taatu Hinduizimii warra loon gabbaru beekte jedhee naman. Warri loon gabbaru san barsiisonni isaanii barattoota isaanii gaafanii fi seexaanii hafuurri hamaa wanni hundi seenan maqaa hoolaa, maqaa loonii, maqaa jabbii, maqaa re'ee, warra maqaa jawwee, warra maqaa ibiddaa, warra gartee maqaa waan gabbaruu saniin waan hamaa ni baasamoo hin baasan. Lakki hin baasus hin jedhu, hin baasanis hin jedhu, hin agarree. Okay, bareedaadha. Ani mataan kiyya habiibii murtii maqaa Allahaatiin hafuurota hamootan hin baasa. Tokko jedhe.
hedduu bareedaadha. Akkuma Yesus Kiristoos ani quba rabbiitiin hafuurota hamoota baasa jedhe. Ani hafuura rabbiitiin hafuurota hamoota baasa jedhe. Akkasumami Yesus hafuura eenyuutiin baasa? Yesuusin hafuura abaluutiin jedhu maqaa rabbiitiin keessa baheedha malee akkasumatti maqaa abaluun jedhu. Maqaa rabbii kamiitiin baasa? Ilaa dhaggeeffadhu. Yesuus yeroo seexana keessaa baasu maqaa abaluutiin hin jedhu. Tayyeedhaan hin ta'a bakka. Akkasii. Bayyeedhaan hin ba'a. Bayyeedhaan hin ba'a. Kayyeedhaan hin ka'a malee waa baay'een dubbatu Yesuus akkasitti fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu irratti yeroo argu baay'inaan laamxee hoggaa qulleechuu fayyeedhaan akkanumatti. Jaamaa hoggaa banuu argiyeedhaan. Laamxee hoggaa qulleessuu qullaayyeedhaan. Ishee. Malee maqaa abaluu hin jedhu. Ani siif baasuu? Maqaa eenyutiin kan baas dubbatu? Eeyyeen. Yesus Kiristoos maqaa Waaqayyootiin akka hafuurota hamoota baasu. Hayyee. Hayyee. Akkas jedha. Yesus Kiristoos maqaa Waaqayyoo duwwaadhaanii hafuurota hamoota baasa. Ani garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu ergan ta'ee mootummaa Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Wangeela Maatiyos 12:28 irratti akkas jedha. Maqaa eenyuutiin baasamma? Maqaa Waaqayyooti. Maqaa Waaqayyoo isa ergeeti moo keessan erginiitiin baasa? Maqaa Waaqayyoo isa ergeetiin. Hallelujah. Tanaaf ani maqaa Rabbii tokkicha Yesus ergee, kan Nabi Muhammadin ergee, kan nabiyyoota hunda ergee alayhim salaatu wassalaam maqaa saniin ani takka hoo dubbii Rabbiitiin seexaana hamoota nan baasa. Fakkeenyaaf الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اتقرأتين آية الكرسي خيسا قطن غلاسا سورة إخلاص سورة هن قرتي سجدة سنتنسيم شوفها إذا برسي سررتو الشريفة. Okay. So akasitti ani khaysan gadin harcaasan sinje gadin harcaasa malin ayatul kursiy sura ikhlas sura na sura falaqin ittiqara me oromifan jira nama rabbi difa mana buda to oromifan jecha amma jettan kana ma amal jechuudha. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله حق أن جبر من إسماله هنجرو إلا هو إساتوكيتش ملك أن جبر منجرو إني جرات زلالم خواهن دان أبتو إني أمري هندان لا تأخذه إنما إسانكب سنة الرام فين إسانكب ولا نوم هرمن اللي مقاتل اللي إسانكب لا له اسمات ما في السماوات وما في الأرض وندتشي غيسا ونسمي غيسا هندي اسماتي Galatoma isin dadhabsiisu gaa nama rabbii amma waan hundumaaf iyyuu egaa sagalee waan hubattanirraa na hubachiiftaniirtu waan dhageessanirraa natti dubbattaniirtu dadhabdammoo qabxii takka sin gaafadhu. Gaafadhu siif jedhee gaaraa fi baddaaf laga'uu nan ba'aati koodee koo. Galatoomaa nama rabbii baay'ee galatoomaadha. Ani amma haalirraas taanaan borus taanas sin dadhabsiisuu hin barbaadu akka dadhabdanis immoo hin barbaadu. Annama kabaja nama akka keetii kana osoon dhahaawee dasna ja'a. Umaami mana xiyyattuu si galfadhee sitti hima. Galatoma. Hallelujah. Amen. El Shaddai. Yahweh. Galatoma. Fakkeenyaaf kudha sagalii kudha saddeet irratti warra hin amanne ammayyuu itti faradameera tu maal jettu sinna? Eessarratti naan jettaniyyuu? Ingeela Yohaannis boqonnaa 3 ishee lakkoofsa 8
kudha torbaa fi kudha sagal laa dubbisaame. 17 hanga 19 si dubbisuudhaaf hunnoo ittiin seena. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti jaa biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee 18 ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyotti waan hin amaniniif ammuma iyyuu itti faradameera. Hallelujah. Shalom. Firdii jalaan waa baasu waaqayyo eeshi nama waaqayyo. Amen. Akkas jedha. Ayyee. Maqaa isaatti kan hin amanne maqaa eenyutti? Maqaa isaatti. Tokkicha ilma waaqayyo sanitti. Ilmi waaqayyo eenyu? Yesus. Reefun tana waaqayyo tokkichiin ani itti amanu ilmoon qabu abbaan qabu jennee walii galle naafeeti. Isa bamne mama maqaa tokkicha ilma waaqayyo jedhee mama ilma waaqayyo kan jedhamu Yesuusuma miti ilmi waaqayyo. Galaa jirra. Nama rabbi sagaleen kechan badee ture Yesuus fakkeenyaaf amma ilmi waaqayyo Yesuus mitire. Ilma waaqayyoon ilman qabu abballeen qaburra walii galle sila ta'eef naafiyati amma walii galuudhaaf hafuuratti as deebinee haa hiikannu. Hafuuratti gaafa as deebinee hiikannu. Meenuu fiikaa nama rabbi galatooma. Hallelujah. Waluma taanee hiikna waaqayyo wal gargaaraa jedha jaalala kan jaalate mucaa waaqayyooti. Amen. Ayyee. Yaa akkas jedha ilma waaqayyo gaafa jedhu ilma waaqayyo kan waaqayyoon dhalche moo kan waaqayyoon uummate jenna. Kan waaqayyoon uummateenna fakkeenyaaf Hallelujah. Baba sikatirani la repinili shiriki piari nasata. Hallelujah. Waliif gallanaa fi ati. Namni sin qabu jira garuu hafuurri garmalee yoo sin irra bu'e gaarii miti. No miti yaadoko ati naaf jirtaa ati obboleessa godha. Amen. Sabbata maradheen jira. Ishi. Akkana kolfaa taphachaa bar sagalee waaqayyoo innaa waliin tanaffasnu das jedha. Maqaa isaatiin jaalala. Waaqayyo inni haa eebbifamu. Amiin. Ilma waaqayyoon uummatee ergatee Yesuus Kiristoos ati eenyutu si uummate? Anas rabbumatu na uummate garuu isatti alamuutti amanaa kan jedhu jiruudha. Amma gara san as deebi'uu deema. Tanaaf ilma waaqayyoon uummate kanatti jechuun ilma jechuun qaceelaa jechuudha. Waaqayyoon nama uummate hunda keessaa warra dubbiin isaa itti kennamte takkaa'oo warra hafuura waaqayyoon gaggeeffaman hundi haa gammadan ilmaan waaqayyooti jedhaman jedhama. Caafanni qullaan macaafni ergaa warra Roomaadhaa boqonnaan 8:14 warri hafuura waaqayyoon gaggeeffaman hundi ilmaan waaqayyoo in jedhamu jedha. Nan sobee. Sirruma ishee. Ergaa warra Ibrootaa boqonnaan 2:10 irraa kaafnee yoo dubbisnu. Qulqullaawanis hundinuu ilmaan abbaa tokkooti jedha. Nan sobee. Sirruma. Tanaaf warri qulleessu yoo nabiyyoota ta'e warri qulleeffaman yoo ilmaan nama kaan ta'anii nabiyyootaa fi warri nabiyyoonni dubbii rabbiitti himanii tawxiidatti himanii gara rabbii siyaasan hundi ilmaan waaqayyo jaaman jechuun nabiyyoonni rabbii ka dubbii rabbii himu nama qaceelaadha mucaa waaqayyoo takkaa qaceelaadha warri dubbii nabiyyoota kana dhageenis ilmaan waaqayyo jedhaman jechuun nama qaceelota tanaaf khatti himuu fi khatti himamuus warra qaceelota ka dubbii san fudhate tanaaf jecha isatti kan amanutti as deebinu Yesuus qaceelaa kanatti kan amanu jireenya bara bara argataa jira miti isatti kan amanu jechuun sagalee waaqayyootiin hin hiika. Shinaayi kan nama rabbi rakkoon qabu. Waangeela Yohaanis boqonnaa 10 lakkoofsa takkatti si haa gaddeebu. Okay, hoggansi gaddeebu akkas jedha. Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa jedha Waaqa. Hallelujah. Ameen. Eenyu? Akkas jedha. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Waaqayyo maal jenneetti amannaa?
Kiristoos Yesuusiin maal jenneetitti amanna. Yoo jennu waaqa waaqummaa isaatti amanna. Isa malee waaqni biraa akka hin jirre tokkicha kana malee miti. Galatoomi eeyyee. Yesuusis nattis amana. Yesuus maal ta'uu isaatti amanna. Ergamaa waaqa jiraataa tokkicha sanii akka ta'e mana gibbii gidduu akka ta'e itti amanna miti. Ayyee. Akkasumaami. Eeyyee. Kanaafuu Qur'aana keessa si dhaqeen jecha tokko sifte yaa ayyuhal ladhiina aamanu aaminuu billaahi wa rasuulihi yaa warra rabbitti amantan Allahatti amana ergamoota isaattis amana jechuun rabbi rabbummaatti aman ergamoota dubbii rabbiitiin akka gaggeeffaman akka isaan dhuguma ergamaa rabbii ta'an itti amanta jechuun amantiin boodarra ergamootatti amanantuun dhugoomsu jechuudha. Arkaan imaanaa jaha. Islaamummaa keessatti arkaan imaanaa jaha. An tu'mina billah rabbitti amanuudha. Rabbi rabbummaa isaa. Wa malaa'ikati malaa'ikatti amanuu jechuun malaa'ikaan isaa ni jirti jettee ijaan waan hin arginiif dhugoomsu. Wa kutubihi kitaabban isaatti amanu jechuun waaqa ta'uu osoo hin taane kitaabni kun dubbii rabbi biraa bu'e jettee dhugoomsuudha. Warasulihi ergamoota isaatti amanu ergamoonni kun waaqa jetteetti amanu osoo hin taane dhuguma ergamoota rabbiin biraa ergamanii dubbii haqaatiin ergaman jettee dhugoomsuudha. Mee alta akkasiin qabuun amanu akkasii jechuudha. Amma dasiibee ameen. Adda naan baane siin qabu gizee tokkicha. Irra si deebi'a na qabi siif qabama. Ayyee ani amma kanan barbaade. Ishi. Ani amma kanan barbaade nama rabbii tokkicha ilma waaqayyootitti kan namanni amma iyyuu itti faradameera. Tokkicha ilmi waaqayyoo sun eenyudhaan jedhe malee amma kan hunda fagaadhaan jedhe. Ilmi waaqayyoo kan jedhamu reefu walii galle ilma waaqayyoon uummate uumaa rabbii qaceelaa jechuudhatti walii galle. Nin sobe. Eenyudha inni? Uumaan rabbii qaceelaa warra hafuurri rabbiitti kanname warra dubbiin rabbiitti kannamte hundi uummata qaceelaa uumaa rabbiin qaceelfate. Tokkicha jedhe amma laal tokkicha jedhe nama baay'eetti hin jenne amma laal isteeden nama baay'ee nama barsiistutanidha. Indoo gongorinaa bakka kanatti fakkeenyaaf ifa jirtoo himtanii rakkina hin qabu. Ani bar rakkoo qaban jenne. Ani rakkoo qaban jenne adda sii baaseen ture. Garuu akka kontekstuwaalii bakka tanaatti yoo naan jettu taate. Okay, tokkicha bakka tanaatti na gaafatte moo? Tokkichi kun eenyudha? Tokkicha kam? Tokkicha ilma waaqayyoodha. Tokkichi ilma waaqayyoo kun eenyudha? Hin beeku naa himi. Galatoomaa. Bakka kunoo kun deebii sirrii. Tokkichi ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos biyya lafaatitti kan erge Yesuusidha. Waaqayyoo biyya lafaatti kan erge tokkicha ilma isaa biyya lafaatti kan erge Yesuusidha. Isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaa jedha. Isatti kan hin amanne amma iyyuu itti faradame. Eessarratti Yesuus jedhaa dhoko na barsiisi. Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaan beektan isin? Ilma waaqayyoo jechuun uumaa waaqayyoo ta'uu isaa moo? Waaqayyoo rabbiin ilma isaa tokkicha otoo hin marsiiftin biyya lafaatiif kennan jedhu kudha jaarratti gaafa ol deebitan. Reefu ilman qaburra walii gallee bar. Amma laal fakkeenyaaf amma ilma jechuudha fi rabbiin akka barbaadetti ilma jedhee fudhachuu danda'a. Garuu hin uume uumaa isaati uumaa harka isaati waan ta'eef. Eeyyeen uumaa harka isaati Yesuus Kiristoos. Rabbiin duba yoomi ati harka isaati si uume isaas harkuma isaatiin uummate. Hojii waaqayyootiin uummate. Dandeettii waaqayyootiin si uume isaas uume. Tanaaf atis ilma waaqayyoo jedhamta. Anaan amma fakkeenyaaf amma ani jedhamuu dhiisuu danda'a. Garuu isaan adda baasee tokkicha ilma waaqayyoo otoo hin mararsiifatiin biyya lafaatiif kennee isatti kan amanu jireenya bara baraa haa qabaatuu fi isatti kan hin amanne amma iyyuu itti faradameera firdii jala jira jedha. Kanaaf bakka kanatti hin dogongortan. Jecha keechan baay'ee fudhadheen nama rabbii dhiifama naaf godhaatu bakka kanatti hin dogongortan. Dogongorullee ani nama foon uffate waan ta'eef nan dogongora haa ta'u garuutu akkasitti walii galla bakka kanatti nan dogongoree ani nama hoo jettan akkasitti walii galuu dandeenya. Dhiifama naa godhe waan takkaa jira. Reefu ilma waaqayyoo jechuun uumaa waaqayyoo jechuurratti walii galle moo hin galle? Ammayyuu beelaalaan Yesuus waaqa siin hin jenne ammayyuu ani. Akkasii jenne bar ilma waaqayyooti moo uumaa waaqayyooti? Ilma jechuun uumamaa ta'uu walii galleemi? Mee uumamaa ta'u mee uumamaa jennu inni garuu ilma hidhee dubbateera uumamarra walii galle. Uumamaa ta'u mee uumamaa ta'u uumama nani tokkicha erge kanatti kan amanu jedhe ishime. Duba uumamaa tokko qofa ergatee rabbiin.
Allah sinaa qajeelchu bakka kanatti saattaniirtu mee Dhiifama naaf godhi. Uumamaa tokko uumamaa erga walii galle uumamaa tokkichatti kan amanoo gaje uumamaa tokkicha qofa Nabi Muhammad uumamaadha. Jesus Christ uumamaadha. Dabalataan Isaayyaas uumamaadha. Abrahaam uumamaa, Museen uumamaa, Daawit, David, Ephraim, Salamoon, Iyyeel, Saamu'eel, Osaay isaan hundi uumamaadha. Uumamaa tokkicha akkamii ergate hoggaa jennu walii galuu macaafaa wajjin jarri kun. Nama Rabbii. Nama dadhabdaniirtu mee nama biraatti dabarsaa dhiifama. Waa takka wanni dadhabeen jiru waaqa jiraataan na hojii jira. Hallelujah. Egaa akkas ta'e naafii kakka dubbii kana Yesuus eenyudha ilmi kuni eenyudha namoonni jala jiran kun nu taazzabu namoonni jala jiran kun waan sammuu isaaniitti fudhatan qabu. Nama namaan na dhagee. Jecha isin gaafadhe keessatti namoonni kun bakka kanatti hin balleessite jedhanii namoonni kun koomentii naaf barreessan. Jechi kun immoo annaa'i kamuu qabu kun hiika sirrii hiika jedhee sin gaafadhe malee ani Yesuus nama ta'uu fi nama ta'uu dhiisuu isaa wanta sin mormeen qabu nama sinin jedheera uumamaadha sinin jedheera. Garuu tokkicha ilma waaqayyootitteedha laal tokkicha ilma waaqayyootti kan hin amanne ammayyuu itti faradameera. Tokkicha ilma waaqayyoo hoggaa jedhamu tokkicha ilma waaqayyoo hoggaa jedhamu barii tokkicha ilma tokkicha maali? Uumamaadha jechuun bar. Okay, kanaafiyyuu jechi kun dogongora moo sirriidha re? Dogongora. Galatooma bakka akka dadhabdan kanaanuu cufeera. Dadhabuu miti lakki. Anjecha kana gaafatti dabalame siifin hima. Sibaasee si agarsiisee yoo barbaade. Kana irra deebi'een namoota biraan gaafadha. Dhiisa kana nama biraan gaafadha. No. Hold on. Wallolle miilana anis dubbiin taaneen jaaladhu waan ta'eef dhiifama. Maqaa isaatiin waliin lollu. Maqaa isaatiin walii galla. Maqaa isaatiin waliin lollu. Nama Rabbii dhugaa Rabbii aaniif jennaani bakka sanatti wal dhabsiise. Yoo kan isinitti hin mijanne ta'e immoo nama biraan gaafadha. Ol siqaa gara oliiti macaafa qulqulluun. Obsi daqiiqaa takka. John John 3:16. Okay. John 3:16. Okay. Yeah. John 3:16. Codex Sinus. Okay. Obside क्या तक? Codex Sinus. John 3:16. Arko jirta miti. Oh. Ner gamami. Hin argamu baay'ee waraabama. Macaafni kun. Ayyee. Okay. Maal jedha inni kuni? Mee dubbisaa Ingiliffaan beeku. Maal jedha inni kun? Ingiliffaan beeku. John 3:16. Kitaaba kana ni beektaa? Kitaaba kana ni beektaa? Mul'atu baay'ee. Mul'atu ni kitaaba duri. Kitaaba dur. Ayyee. Nama Rabbii kitaaba bira sin geessu wanti kun amma kitaaba bira sin geessu waan ofii keetii yallaaltee deemsuu dandeessu. No. Dhaabbadhu. Aslii kitaaba isaa laalama kun maal jedha? Dhaabbadhu deeqaa takka. Maal jedha inni kun? Joon kan jedhu moo? Joon jechuun maal?
Na arrabsitaa. John jechuun maali injee lakkee sin arrabsine John jechuun maali? Lakkan hin baranne Ingiliffaan baranne nama. Okay, John jechuun Yohaannis. Boqonnaa sadii. Okay, boqonnaa sadii. Ishee. John 3 verse 16. Okay. John 3:16. Okay. Amma kunnola as bahee jira. Aslaaliga akka kitaaba keessa hin jirre amma sii baasuu danda'a. Meeqa mantana? Laal. John boqonnaa sadii lakkoofsa 16. Codex Sinus. Amma asin sii dhufa. Okay. Shee. John sadii kudha jaha sadii kudha jaha sadii kudha jaha. Okay. Kudha shan kudha jaha. Okay. Okay. Deegaa takka kan naaf siyaa. Shee. Halo, anu dan kafala online dan kafala nama Rabbi buna ruga amasitti. Na obsi ga adoko. La rakon ka bubuna buna nam pesis wa adoko. Ishi, mamti. Dogera. Okay. Sedi kuda jaha. Sedi kuda jaha. Kuda shan kuda jaha. Bakka beesu maam kuda jaha ambramiti. Ni argita amma? Inni mul'atu. Ni argita? Hin mul'atun. Okay, barreeffama kan ni argita? Hin mul'atu. Ishi. Barreeffama kana ni argita? Ni mul'ata afaan. Hin mul'atunis. Barreeffama kana hin mul'atu barreeffamni rakkoon qabu. Ati waan barraa'e kana ni argita? Yeshi. Ni argita isa kana? Dimimmisan arga maal Amaariffa ta'e Oromiffa ta'e maal isaan beeku garuu. Afaan Hibruuti ni argitaami? Yeshi. Inni kun Yohaannis boqonnaa 16 boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Yeshi. Amman tana isaa ol ni jira katabbiin? Ani isa duubatti isin hin gaafanne dhiifama bakkuma isin gaafadhu. Akkasin jenne bar isaan duraa fi isaan booda ni jira? Injiru shi kuda jaha ta'u. Injiru bareedaan eessarra jira beektaa? Laal. Amma asiin barreeffamami? Kun yoo moggaarra jira moo keessa jira? Keessa maddiirreera. Maddiirra jira. Keessatti wayi makame? Hin makamne yeshi. Galatoomi. Keessatti hin makamne. Akkanuma qabiinaa taa'iin. Amma okay. Sadii kuda jaha. Where kuda jaha qotu. Asitti yoo eessa jira? Keessa makame moo keessatti hin makamne? Ntaane bakka mee dhiisaa bakka mee irra darba waan biraa sumnu. Keessatti no wani kanan jirtu baraadha ko. Wanti naa galu hin jiru kana amma bikkoo wanti naa galu hin jiru. Barsiifin galu. Laalama. Ingiliffaan kan dhufe. Ani amma afaan Ibriitii afaan Maaliyyoo waan beeku hin qabu. Okay, amma laal asirratti sigala asirratti boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 16tu asi. Akkasumami? Lakkoofsa 16 kanarratti amma akkana godha laal.
خونو لال أسرتي جدو واتكشو تكمله واتكشو هنكا أستي هافي ماله جدو سينجرا أسرتي مو جدو إنسان جتولال أستي ولك مقر رجرا أستي مقر رجرا سيغالي amma maal akka أستي ta'u barbaadde nama مقر rabbii رجرا mee sadii isa ta'u. akkana jechuun King James Virginii itti dabale malee duraan irra hin jiru jechuudha dhoko. Jechi Ishee akkamitti nu battu turee sagalee kana akkaataa itti nu battan bichaa naa deebisa hallaqa. Okay, akkaataa itti nu battam qofa naa deebisaadhaati. Macaafa Google seenii Codex Sinus G itti barreessi. Sigalee Mee Codex akkaatuma ittiin battan Sinus. meen barreessinaayyuu akkaataa itti nu battan bichaa naa deebisaa hin jedhe mana Ishi. meekoo waan baay'ee nu barbaachisa. Inni kun book jedhami. Okay, Genesis. Genesis itti maaltu waan? Ani dubbisuun beeku. Seera ba'uu haja'u mee eessa jira bakka tana keessa seerri ba'uun hin jiru. Seera lakkoofsaatitti aana. Baay'een kitaabni hin jiru. Sigalee? Okay. Koo wanti Exodus 5 fi Exodus hin beektaati. Seera keessa deebii ni beektaa? Nan beekaa. Hin jiru as keessa. Kitaabni nammaan tanaan baasetti agarsiisu jiru kun kitaaba asliidha. Kitaaba aslii jaarraa yoo maybe yoo xiqqaate waggaa 800-900 kan agartee kitaaban yeroo san dura barreeffame sun si baaseen si dubbisu jiru obboleessa koo. Kitaaban baay'eetu asirraa irruudha. Sigalee? Na dhaga'u jirtaa? Nan dhaga'eesh. Eeshe kitaaban kana baay'eedha jechuu kan yan baasee si agarsiisu jiru. Kanaan achi kitaaban hedduutu asirraa irruudha. Kitaaba 66 tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 takka. 12 13 14 15 16 17 18 19 dem takka dem 2 dem 7 dem 4 dem 5 dem 6 dem 7 dem 8 dem 9 30 takka. Sodom 11 Sodom 4 Sodom 5 Sodom 6 Sodom 7 Sodom 8 Sodom 9 afurtam takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takka 12 13 14 15 16 17 18 19 dem takka dem 2 dem 3 meek afurtam fi dem 3 meek 63 kitaaba meeqa turraa irru Sadii. kitaaba 3 irraa irru kitaaba 3 qofaa miti kitaaba as keessa jiru kan macaafa keessa hin jirreetu jira. Macaafa lolaa ni qabdaati. Lolaa Kitaaba macaafa lolaa kajaamu ni qabdaa. hin jiru. Kitaabni lolaa as keessa ni jira. Irmiyaas lammaffaan ni jira. Irmiyaas lammaffaa hin jiru. Raajii Irmiyaas lammaffaan ni jira as keessa. Achi keessa natti mul'achaa hin jiru garuu kun macaafarra hin jiru. Macaafa keetirra ni jira hin jee. Hin jiru hin jechaa jiramu. Nagaamu. Hin jiru. Okay. Wanti maali Ezraan lammaffaan ni jira. Hin jiru bakka tokkotu jira lammaffaa kan jiru ergaa Phaawulos ta'e malee lammaffaa kan jiru. Akkana galatoom. Tanaaf kitaaban seerri keessa deebiin ni jira moo hin jiru chirsi keessa? Seerri keessa deebiin ni jira moo hin jiru? Jira. Eeshi asumaan naa dhaabi. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwataa, sigalee macaafa keessa deebii nasirra ni jira moo hin jiru? Jira jedheen bee. Uumamni ba'uu nasirra ni jira. Garuu achirra hin jiru. Sigalee kanaaf jecha kitaabni ati deemtee barbaadachuu qabdu ha asliin warri moggaadhaa laalamma kunillee moggaadha. Jachi kunis moggaa ture. Waggaa 600 dura moggaadha ture. Sigalee moggaarra ture. Eegana kunis moggaarra ture. Kunis moggaarra ture. Kunis moggaarra ture. Kitaaba hogguu sanitti hin dabalamin. Kunillee moggaarra ture. Guyyaa keessatti dabalame. Jecha barreeffamee akkuma meeseejiidhaatti kaayame. Kun hundinuu jechuudha. Jecha akka meeseejiidhaatti nageema moggaarratti caafamee guyyaa keessaa katti dabalamu jechuudha. Osoo deemu eessa deemu amma kuni waggaa 400 dura laal moggaarra barreeffame osoo deemu keessa seenee jira.
sigala dubbii rabbii jaameetti amanam obboleessa kiyya kabajama waan guyyaa keessatti dabalamaa irraa illee irra taajiru jechuudha sigalee Kanaaf kana ergaa kana maal jettanii amanture amma isa ishee kitaabicha laallee irraa gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaadha. Waan baay'een barsiistaniirtu. Amma hiikaa dubbii kanaa hin dandeessu moo hin dandeessarree amma akka yaada mataa keessanitti. hiikaa dubbii tamiitiisa. Isuma amma isinitti hime waa'uma ilmi kun eenyu akka ta'e naaf ibsuu hin dandeessu moo hin dandeessan? Ilmi ati naa ibsi. Okay, hin dandeechan mitiire. Lakki obboleessa waanii kan hin danda'u maali yoo kanaan jettu taate ilma wanni jiru bakka tanatti yoonis jechuma kana eenyu akka dubbate ni beektaati. Mee amma walii mormuun gaarummaan qabu nama rabbi. Walii morminu lakki jecha kana eenyu akka dubbate qofa akkaati naa barsiiftu. Wayin nan beekaa wayin nan danda'a wayin hin danda'u dhaallaqa bakka. Ishi siifin himaayyee. Iyesuus Kiristoos jecha kana hin barsiifne. Waaqayyo abbaan jecha kana hin barsiifne. Yohaanis barsiisee yoo itti naaf himta. Jechi kun jecha guyyaa keessatti dabalame jedheen si hime. Jecha Kingi James Virginia. Koi akkas deebisin wangeela Yohaanis baas mee macaafa keessa galchi appilikeeshinii keessa galisittanu. Bakkuma kaan dubbisturra. Yohaanis 3 miti kun. Yohaanis 3. Mee 16 dhaqe. Jechi Yesuusi qalamii diimaadhaan barreeffamee jira. Eeshi. Achirra kun. Qalamii diimaadhaan barreeffamee jiru re. Milikiin itti godhamee jiru jechi isaa. Qalamii diimaan barreeffamee jira. Bakka jecha isaati kaa kuni maaliif milikita bakka inni dubbate milikita itti godhameeti kan barreeffame. Jechi okay bareedaadha. Jecha kana Yesuus eenyutti dubbate? Warra amananii kaa warra amananitti kan inni dubbate. Namoota biyya lafaatitti kan inni dubbate akka walii galaatitti malee abalu kan jedhu jiru. Ishee haa galatoomi. Iyesuus Kiristoos guyyaa boodaa ni dhufa moo dhufu? Ni dhufa maali kun amanamaadha malee. Maaliif dhufa? Faraduudhaaf dhufa warra itti amananitti fi faraduudhaaf warra itti amananitti faraduudhaaf. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundi jireenya bara bara haa argataniif malee haa badaniidhaaf miti. Waaqayyo ilma biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti. Iyesuus Kiristoos biyya lafaatti faraduudha moo farachiisuudhaaf miti. Biyya lafaatti farachiisuuf miti jaa. Iyesuus biyya lafaatti hin faradu. Kanaafas hin jedhin bee. Kanaafuu jechi wal dhabaadha moo wal dhabaa miti ree? Bakka mitti wal dhabe mee natti mi abbaa kiyya. Iyesuus biyya lafaatti faraduuf dhufaami? Haami waa barbaade. Faraduuf dhufamu faraduun dhufu. Inni kun yeroo dachirra jirudha. Obboleessa kiyya faraduuf dhufamu samiirra farada moo lafa farada? Yeroo dachee. Bakka hundatti hin farada. Ati naaf dhumee shimellis. Bakka hundatti hin farada. Bakka hundatti ni farada jaa. Ati shimallis immoo hoggaa dachiitii miti hoggaa samiiti jaa. Ati bakka hunda jetta. Ammoo macaafni faraduuf miti jaa. Amma waa'ee anas gaafa dhenaanii kana bira maal tu sugeesse isa dhawaatu. Tiikeetiin jira jechi wal dhawaadhaan siin jeebar. Faraduuf miti jaa. Ati immoo faraduuf fiinaan jetta. Kanas gaafa dhibichaa Eeshi. Kunoo laal. Akkana jaalal. Nama ana tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Sigala. Okay. Namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguu dhabaate ani isatti hin faradu. Waaqayyo namatti hin faradu namaa farada malee sirriidha. Waaqayyo daamitii naan jette reefu Yesuus amman tana waaqayyo namatti hin faradu kamiin naan jette. Elaa obboleessa koo. Amma maatii waliin dubbii waliin dhooftaate amma akka gaariidhaan nagaan dhufne nama baay'eetu jala taa'eetu gammadaa ture. Nagaan bareedaa dhufne bar Iyesuustu nama namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguu dhabaate ani isatti hin faradu jaa. Ati immoo ni faradee. Obboleessa kiyya na dhagaye. Habiibin. Maqaa kiyya. Kanaafiyyuu waan asitti badhe kana bichaan naan deebistamoo naan deebistu. Anin deebisaa na deebisiisi.
Bakka ilmi tokkichi kun eenyudha? Bakka kana bichaan adeemsu wayini Yesuusii Ani wayin nama biraatti ani beeku sin jedhee bara. Ani ilmi tokkichi eenyu akka ta'e hin beeku. Maryam qofaatu ilma tokkicha qabatti hin beeka. Kanaafuu hin beektu kaa? Hin beeku naa himee. Galatoomi bakka hin beektu taanaan musliimaan biraatti nama biraatti naa dabarsi. Na barsiisuudhaaf yaali haa. Isaan nuuf haa hiikan akka hubatanitti isaan nuuf haa hiikan ati hin beektu waan ta'eef. Tole akkana goona alamu. Ayyee. Ishime yeroo takka maayikii qabadhu akka wal jeequun taane bireessa koo maayikii qabadhu. Tole alamu ibsa fanaan ibara amma iddoonni kaase san. Nu ibsita alamu wajji fitannee kaane. Tole nu fidin. Na wajji haasofti tole yeroo takka. Tole akkasiin jedhe alamu. Ayyee. Yesuus Kiristoos maalii fi ilma tokkicha Waaqayyoo maaliin ta'e? Tokkicha ilma Waaqayyoo maaliin ta'e? Tokkicha ilma Waaqayyoo maaliin ta'e? Waan Waaqayyoo hojjetuuf immoo waan Waaqayyoo bitamuuf immoo waan Waaqayyoo dhalcheef. Maal kan ta'u? Tokkicha ilma isaa wanni ta'e Yesuus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyoo wanni inni ta'eef waan Waaqayyoo dhalcheef immoo waan Waaqayyoo uummateef. Waan akkaataa addaatiin dinqii addaatiin hafuura qulqulluudhaan waan uumameef. Jecha lama si gaafadhee jira. Waan Waaqayyoo uummateef immoo waan Waaqayyoo dhalcheef isin jedhe. Na dhagaarta miti. Waan Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan akkaataa addaatiin uummateef. Saniif ilma Waaqayyoo ta'e. Naa deebi saniif ilma Waaqayyoo ta'e. Amaariffa dhageessa Oromiffa moo Amaariffa dhageessa abbaa koo? Kana. Maalibbo? Afaan kiyya kun siin galu walama kiyya. Wa'u mirqaantee jirta ati fakkaate galatoomanii fi yennollee baay'ee wajjin dadhabaa turre. Tole amdi itti fufi baay'ee. Eegana afaan keedhaa siin galle ansi gaddisuun fudhan shimallis hojii booda haasawaati. Itti fufi amdi. Shimallis ati maayikii qabadhu abiyyiin ni lola yoo asisi harkee sagalee ta'e dhageenyaan uummanni asii ammaan tana sheeriitti godha. Mee takka maayikii qabadhu. Haafitan. Walii gallaa godheef. Istuudhaan Abibiin. Eshi hojii ibroota tokko afurraa jalqabnee meenaa dubbisi hanga saddeetitti. Ibroota ni fudhattaa ati macaafa ibroota? Maafa ni fudhadhu? Maaliif fudhattaa? Maaliif fudhattaa? Macaafa keessatti barreeffameera. Dubbii eenyu ta'uutu sii galee? Dubbii eenyuti jettee fudhattare? Dubbii eenyu jettee dubbata dubbii rabbiiti ka. Akkamitti eenyutu rabbirraa dhagee barreesse jettee fudhattaa dhoko? Maali dubbii gadheetu bakka san jira moo maal ejjiteeti? Ani hin dubbadhu. Ani waan gadhee hin jiru. Kitaabni kun kitaaba namaati waan ta'eef kitaaba namaa dubbii gadheeti illee yoon jedhe kuni obsa ififillee xiqqaadhee nama xiqqeessuu jaama waan ta'eef yaraas ta'u gaariis ta'u waan namaan tokko garuu ragaadhaan baruu barbaada. Jechi akka kirkirtee argeera is. Hin kirkirre hayyee dubbii gadheeti. Waa rabbiin kirkirtee is argee amma. Annabe tammas akkaan sodaa takka illee hin qabne yoo ati dirqiteetti naneete siifin seena. Abshir dubbii gadheeti. Eeshi gadhee haa ta'u mee dubbisi. Ayyee bareedaadha. Eenyutu barreesse gadicha kamtu barreesse jeetiin dubbisa. Abbaan barbaade ibroota edituma dubbisi ibroota ergaa ibrootati miti abbaan barbaade barreessuu dubbisi maal jedhe. Waan abbaan barbaade hin barreessu waan abbaa barreesse hin beekne akkamitti ati fudhatta siin jedhaati obboleessa koo dabar koodee kiyya. Ani zoon barreessite rakkoo qaba hafuura qulqulluudhaan barraa'e obboleessa kiyya naa dubbisi maal taateeti. Bara hafuura qulqulluudhaan eenyutu barreessa hafuura qulqulluu barreesse yoo naan jette ragaasaa hafuura qulqulluudhaan abaluu barreesse yoo jette ragaa abbaa barreesse maqaasaa. Maal godha? Waan takka wanni ati gootu hin jirtu quba kee kadeemaa xiqqaasan ol qabe abba guddootti aanu san. Haala kanaan deemtu taanaan quraana eenyutu barreessa isiniif?
Na an rakkoon qabu tasaniif deebisaa qophiidhaan qaba. Alamu eenyu bineensa kana eenyu shimallis ati maayikii qabaddu ani nama hubannaa qabu, nama kabaja qabu, nama wal beennuu fi walitti beennu wajjin haasa'u jira. Keessummaa maayikii irra jedhu. Hallelujah. Abbaa biyyaatii wajjin haasa'u jira ati shimallis maayikii qabaddu. Koi hallelujah hallelujah yechi yedo chat barreeffameera. Hallelujah. Eh Tole amanta na naimi me arrabsaatti abbaa ta'i biyyaa. waan arrabsaa irratti fakkaachaa jira. Hallelujah kana na'i ki maayidha inni jechuudha. Waaqayyoon jajadhaa jechuudha ni beektaa akkana naan hin jedhin. Iddoo kamitti? Waaqayyoon jajadhaa. Iddoo kamitti? Hallelujah. Iddoo kamitti arrabuma kiyya irratti. Hallelujah. Kanuma dhugaa siif haa ta'u. Hallelujah. Ati bar goromsaadha barati abbaa feete caaltaa. Mee takka naa himi mee Maal ciimu? abbaa barreesse birootaa kana. Amma abbaa barreesse maatti godha. Abbaa barreesse maaf gocha na gaafatta? Abbaa Haadhoo barreesse koo kitaaba kana beekeetiin itti amanuu qaba adda bar. Akkiin jedhe abbaa barreesse beekeetti amanuu qaba. bakka anis mee nama biraatti dabarsa abbaa kiyya bakka akka No. Ani si wajjin malee nama biraan fadhu. Hallelujah nati jettu kun immoo ofitti si haa waamu. Hallelujah yoo nama waama haadha yoo yaa hundaa jira. Nama 900 nu jala ture garuu si taajabaniiru hundi isaaniitu iyyuu. Humaa miti haadha koo kan nyaatte si qubsu malee hin dhumin. Hallelujah amen. Tole amman tana mee waa haadha yuuyyaatti deebinaa waan hin jedhee ibroota kana maaltu caafe? Abbaan barbaade haa caafuu naa dubbisisin jedhe amma abbaan barbaade haa caafuu macaafa qulqulluu keessa ramii waan alaa sin gaafanne. Maatiyos eenyu caafe? Abbaan barbaade haa caafu abbaa caafe surmaan hin gaafatin abbaan barbaade haa caafu. Waan abbaa barbaade caafe hin beekne akkamitti dubbii waaqayyoo ta'uu danda'a jettee amantaa dhokko. Ano fi kootii beeka abbaan barbaade Maatiyoos isaa barreechuu Maarqoos isaa barreechuu Luqaas isaa barreechuu Na barsiisi. Phaawulos isaa barreechuu abbumti barbaade haa barreessu garuu hafuura qulqulluudhaan barreeffame waaqa dhugaa ba'a waan ta'eef naa dubbisuu qabda sila akkas otoo ta'e. Hafuurri qulqulluun ifiif gabbu'ee barreesse. Ofiif gabbu'ee barreesse naan jedhi gaa ilma taaddasee goromsaa koo. Maqaa isaati haa eebbifamu. Sagadii deebiin akka biraa argaa firii taatee akka oofu. Sagadii na biraan Carraan geenye. kendi kaa bakka. Awwa carraa. Shimallis wajjin haasa'e mee ani kunoo muutii sii qabadheera nyaatarra jira. Haya nyaadhu kan nyaatti sifaa'u karaan tokkichummaa islaamummaa si haa milkaa'u. Hayyee Abiib shime. murtii. Abiib murtii. Oh shima. Yoo isa duratti sanas ibsa ka isa waan faallessa itti sana. Maal na ibsite? Isa isinitti faraduu kan jedhu Yesuus Kiristoos akkas jedhe kan Ati jedhu. siifee? Eeyyeen. Akkamitti siifee? Eesh sittani maal dhaggeeffadhu callisiiti. Yoo isa Ati sanirratti amma maqaan kee? Ati amantiin tee maali? kiristaana. Eenyu ta'e isin jee? Siideenyi Eenyu ta'e ta'e isin jee kiristaana? nu waaqayyootu jedhe isiniin kan jedhe garuu Muhammaditu jedhe. Hayyee ati waaqayyo isin jechuu lafa naa haa fidi ragaa waaqayyo kiristaana jaa isa jee fila. Dafi Yaa fidi bakkatti waaqayyoon kiristaana ta'a jee. waaqayyoon Fila. Yesuus Kiristoosin akka faana buunu Affiliation Corporation. kan jedhu
Isuma tu qaamaan nutti dhufee tantoo nu barsiise. Fedhi dantaaf qaamaa fi waan hundaan dhufeeti bakka itti kiristaana ta'a jeefiti. Yesus Kiristoos deematii saba hundaa maqaa abbaa maqaa Ani ilmaa deema hafuura saba hundaa fi qulqulluutiin waa hunda siin hin jenne bakka itti kiristaana ta'a jee lafa naa kaayi. Mucaa akkoo namaa. kiristaana ta'uudha miti cuubamuun jechaadha maqaa ilmaa maqaa hafuura abbaa ilmaa Fedhi hafuura maqaa qulqulluun fadheenaa cuubamuun ta'u ragaa fide ragaa qofa fadha. bakka ragaan isaa isu maqaa caqasasaa iddoo Fide isaan ragaa beeku kiristaana ta'a jee. kuniyyuu ragaa tokko. Aboo ragaa kiristaana ta'a jee fide. Ekkoo akkasiin kiristaana kan taasiftu kiristaana taasisuu jechuun immoo Yesus Kiristoos faana Kiristaana duukaa bu'uu ta'a jechaadha. bakka itti je'e as kan. Aboo falluu eenyu faaluu ja'a. Yoo Bakka itti kiristaana ta'a jee fidi. Bismillah. ilaa isa kanarratti amma akka cuubamanii Yesus Kiristoos Aboo osoo feetu kan cuuphamuu miti jedhera laal miti isa cuuphee kana nama jechuun dirami rakkoon qabu. Feetu na cuuphee faana dirami bu'aa feetu jechaa bishaan hin jiraas cuuphame. hin jedhe. Feetu faana bu'ii feetu mataadhaan bu'ii. Yes sir. Ani bunaan dhugu jira hottu bunaan. Eessa mana gadi deenya? What the hell? Maasa noo oofaa ol tabba. Bunaan oofaa. Baba maal taate? Ati buna dhugarta barri seera dhaggeeffachaa hin jirtu waan siin Aboo jechaadha. siin dhaggeeffachuu jira waaqayyo jaalala faamilii natti faamilii. Ati buna achitti of jalatti ilaalaa kan tokko miti na dhaggeeffatta? Jam, ini Abbaa kiyyaa siin lolu jira moo? Hafuura Akkasii haaree ni qabdaa siin jaa kunno baabaan. nu eebbisaadhiin isaan nu eebbisuu qabu. Abbaa kiyya kiristaanii nu eebbisaa jira. Kiristaana jechuun hin beekne. Roolaandoo miti lakkee kun kabiraati. Haara jaarsi jabaa qabu. Jaarsan jiiniin boo dukkaawa abbaa kiyyaan. Eebba keessa fudhanni nus. Islaamaa waa isiniin jee. Jaarsa abbaan kiyya dardara harmoo viidiyoo si badee si agarsiisa. Ay beekamu beekamu. Laal dhaabadhu deeqaa takka. Haallan. Laal kunoo ni argitaami? Haara Laal qeerroo miti moo? laal qeerroo guddaadha. Qeerroodha dhugaa. Qeerroo ajaa'ibaati. Hallelujah. Halleluyaan tun si fudhattee tantoo Yesus Kiristoos faana si geessiteerti bakka asumaan itti deemate. Yeah. So, Gargaaru. ammaan tana. Ameen. Tole, amma waan takkaan siin jaala dhaggeeffadhu obboleessoo. Yoo Bismillah. Habiib ishee sanas sitti maanis iddoo deemu kanani si Haye. hubachiisaa naa hubadhu. Maashaallah Rajaa Faazarirra. Hundi keessanuu. No, maashaallah jechuun jiran. Aboo akkin siin jeeti. Yesus Kiristoos ilma namaati moo ilma waaqayyooti? Egaa isa kana yeroo meeqarra deddeebine tantoo haasaa turre Waan gannaan. siin jedhu mee baba. Yesus jechuun hiikaan isaa maalidha? Nama araaraan qabde kayyuu. Iyyaa jechuun iyyuu jechuudha. Suusii jechuunoo haraaraa jechuudha. Walitti Iyesuus hoggaa jaamu iyya haraara. Galatoomaa baba. Umrii dheeraadha. Baraka rabbi siin. Akka na dhageessanii